Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya yeroo kanaa qabnu sin dhageechisna aan ejersa abdiiti. Waraanni bilisummaa Oromoo aanaa nunnuu qumbaa fi jimmaa arjootti diina adabu beeksise. Abdiin saba cunqurfamtootaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa waxabajjii 7 godina Baa Wallaggaa aanaa nunnuu qumbaa bulchiinsa magaalaa aanichaatti diinota hedduu du'aaf madoon adabu beeksise. Kana malees guyyuma kana jimmaa arjoo bulchiinsa magaalaa Somboottis seenuun guutummaan guututti mooraa diinaa to'achuu beeksisee jira. Tarkaanfii kanaanis meeshaa waraanaa hedduu galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jiraachuu hoggansi godinichaa ifamsee jira. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo aanaa roobee magaalaa Sibee keessatti diina adabu beeksise. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii Bahaa aanaa roobee ganda Sibee Mararoo magaalaa Sibee Mararoo jedhamtu keessatti loltoota bilxiginnaa yeroo dheeraaf uummata nagaa iraarsaa turte dheengadda waxabajjii 5 tarkaanfii fudhateen diinota hedduu magaalicha keessaa ari'ee baasuu beeksisee jira. Godina Harargee lixaa aanaa burqaa dhiintutti caasan mootummaa uummata nagaa irratti saamicha raawwachaa jiraachuun maddeen gabaasan. Jiraattonni maddeeniif yaada isaanii kennan akka jedhanitti caasan mootummaa maallaqa nageenya jechuun uummata irraa humnaan maallaqa guddaa guuraa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan abbaan warraa tokko qarshii 3,000 fi isaa ol akka kaffalu itti murteessuu fi beelladoota uummataa irraa dirqeen guuraa akka jiran maddeen gabaasanii jiru. Haaluma kanaan ganda tokko keessa qofa namoota 50 irraa re'ee dirqeen irraa fuudhuu kanneen beellada manaa kennuu hin dandeenye mana hidhaatti guuraa akka jiran maddeen ifamsanii jiru. Xiyyaaronni waraanaa mootummaan federaalaa bobbaasee naannoo Tigraayitti haleellaa raawwachuun barame. Haleellaan kun kuusaa meeshaalee waraanaa fi konkolaattota fe'umsa wal harkisan Eertiraadhaa ka'anii naannoo Tigraay seenaa turan 9 irratti raawwatamuu maddeen nageenya himanii jiru. Haleellaan kun naannawa Shiraaroo fi gama Haawulitti raawwatamuu himuun haleellaa kana hordofee yeroo dheeraaf bakkoota haleelamanii dhoo'insi gurguddaan ga'amaa turuu jiraattonni maddeen itti himanii jiru. Haleellicha balaaleffachuun Abuut kan naannoo Tigraayitti bulchiinsa yeroo diigee aangoo qabate ibsa baasen mootummaan federaalaa balaaleffatee jiraachuunis baramee jira. Haleellichi humnoota nageenyaa hojii idileef socho'aa turan irratti raawwatame kan jedhan maddeen mootummaan federaalaa dhimmicha ilaalchisee hanga amma wanti dubbate kan hin jirre ta'us baramee jira. Odumaa wal qabateen qondaalonni Abuut haleellaan xiyyaara raawwatamuu danda'a sodaa jedhuun waajjiraalee idilee fayyadamuu akka dhiisan dhaga'amee jira. Yoo kana guyyaa manni marii Tigraay hojiitti deebi'e jedhamee yaa'ii jalqabaa taa'e akkasumas guyyoota booddee guyyaa kaabineen haaran naannicha gurmaa'e walgayii jalqabaa taa'e xiyyaaronni waraanaa magaalaa Maqalee irraa gadi siqanii balali'aa turuun kan yaadatamudha. Itoophiyaan sababa buqqaa'insa hanqina maallaqaa fi balaa lolaatiin rakkinni da'oo jireenyaa uummata hammaachuun gabaafame. Rakkoo nageenya irra deddeebiin naannolee Tigraay fi Affaar buufataalee xiyyeeffannoo dursa tokkoffaa qaban kan deebii kilaastariin qindoominaa fi bulchiinsa buufata CCM gadi hedduu kan simatan yoo ta'u, naannolee Amaara, Oromiyaa fi Tigraay ammoo deebii da'oo NFI gadi naannolee xiyyeeffannoo dursa tokko qaban lakkoofsa olaanaa uumaniiru jedhame. Akka gabaasa kanaatti yaaddoon lafaa fi qabeenya HLP xiyyeeffannoo dursa tokko qaban kutaaleen Tigraay, Somaalee fi Beenishaangul Gumuz keessatti kan adda ba'an yoo ta'u, naannolee kanatti namoonni buqqaanii qe'eetti deebi'anii fi hawaasni buqqaan daangaa lafaa argachuu sodaa qe'eerra ari'amuu fi dhibdee wal qabatan bakka jijjiiraa jiran muddachaa jiraachuun gabaafamee jira. Israa'elii fi Iraan erga waliigaltee dhukaasa dhaabuu eebila darbe taasisanii as yeroo jalqabaaf wal haleelan. Israa'elii fi Iraan erga waliigaltee dhukaasa dhaabuu ji'a eebila taasifamee booda yeroo jalqabaaf kallattiin walirratti xiyyeeffachuudhaan dhukaasa kan walitti banan yoo ta'u, kunis naannichatti waraanni haaraan akka hin jalqabneef tattaaffiin dippiloomaasiin naannicha tasgabbeessuuf taasifamaa jiru akka gufatu sodaa guddaa uumeera jedhame. Xiyyeeffannoon waraanaa kun kan jalqabe eega Iraan dilbata darbe dhukaasawwan misaa'elii gara Israa'elitti erga gadi dhiisteen booda yoo ta'u, aangawoonni Iraan tarkaanfiin kun haaloo tarkaanfii Israa'el yoo kana dhiheenya Beerut keessatti bakkeewwan Hizbollaa irratti fudhatteef deebii ta'uu ibsaniiru. Raayyaan ittisa waraana Israa'el akka beeksisetti masliiwwan dhukaafaman hedduun isaanii sirna ittisa qilleensa biyyattiin qofaan fashaleessuu danda'aniirus jedhame. Haaloo kana Israa'el wiixata har'a lixaa fi giddugaleessa Iraan keessatti bakkeewwan waraanaa irratti xiyyaarota waraanatiin boombii harcaasteetti. Raayyaan ittisa waraana Israa'el akka jedhutti tarkaanfiin kun
bakka misaa'eliin irraa dhukaafamuu fi qaama bu'uuraalee waraanaa dhimma kanaan wal qabatan irratti xiyyeeffateera. Magaalota Iraan dabalatee Teheraan, Isfahaan, Zabriis, Karaajii fi Kermaanshahaa keessatti dhukaasanii fi dhoo'insi dhaga'amuunis gabaafamee jira. Egaan hordoftoota keenya oduu har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.